ulaagaa bokkuun tokko ittiin filamu nama akkamii hajoosanitti haa deebinu achi keessatti argatan. Laal bokkuu tokko fiduudha. Gosti hundi manguddoo dhaabaa qabdi nam sadii. Manguddoo dhaabaa. Manguddoon dhaabaa tun warra abbootii heeraa turan. Warra jajjabaa. Manguddoon dhaabaa tun nama sadii filama gosa hunda keessatti silaa haa ta'u akka duriitti fayyadaman. Manguddoon dhaabaa tun nama gartee filamuu qaba ni madaalti. Yeroo dheertuu haasawa irratti dhugaa dubbatu waa hundaanuu ni madaalti. Isaan lammiidha dhaleessa. Lammiin mirkaneessuudha. Isaan filuudha. Wanni aangoon isaanii abaluu fi abaluu heera siloota dandeettii heeraa gaa qaba. Dhugaa dubbata. Nama addaan hin fidu. Gosummaan hin deemu. Gosa isaatiif ta'an baates ija takkaan laala. Maali yoo gaarii ta'e dubbii hambaan laalaa miti tanaaf bar waan sa'u wal madaalchisaniitti waan manguddoon dhaabaa sadeen keessa namoota ishiin dhaleessiti hagartee sagalumaan namni filamuu beektaa sagalee guutuun filamuu qaba. Akka Oromootti duraan akka keessatti sagalee guutuu yoo filamuu baate namni guutuu. 50 waan jaantaa 51 waan jaan hin jiru. Sagalee guutuu ka filame isa santu gaarii ta'a jechuudha. Gosti filtee eebbiftee kophaa filuu hin dandeessu. Ambaan wajji filte. Faajjii ambaa dirqama jiraatuu qabdi. Isaan ifa filan booda galamsa dhufanii bokkuun sadeen eebbiftee jechuudha. Irbuu keessee fi kakachiiftee gaarii gaamoo wanniidha haqaalluudha baabboo sadeen eebbiftee irbuu keessee fi muudamni ijaarsuun isaanii jechuudha. Isaan muuduu qaban galamsatti horma gurraacha qalanii san booda gaarii yabayta akkas. Manguddoo gurguddoo hayyooti jirturraa.